Yoo kabajamtoota daawwattootaa fi hordoftoota gammadaa show kan torban kana qophiin keenya eegalee jira. Gammadaa show torbaniin keessummoota adda addaa qabannee isiniif dhiyaachaa jirra. Maarree isinis ammoo yaadaa fi akkasumas haamilee isin nutti horaa jirtaniif galatoomaa ulfaadhaa isiniin jechuu barbaanna. Gammadaa show ammoo torban kana isin bira akka ga'uuf gaheen ispoonsaroota keenya daran olaanaadha. Ispoonsaroonni keenya guyyaa har'aa akkuma baratame Itiyoo Telekoom, Ilillii Grand Real Estate akkasumas baankii Awaash turanii galatoomaa ulfaadhaa jennaan. Gammadaa show torban kanas ammoo keessummoota qaxalee dargaggoota aartii Oromoo keessatti immoo gahee olaanaa taphachaa jiran lama qabadhee isiniif dhiyaadheen jira. Dargaggoota tokko kana ETV afaan Oromoo irratti torbaniin argaa kan turtan nama isin hedduu jaalattanii fi akkasumas diraamaa hirkoo irratti immoo sadarkaa olaanaatti jibbitan gamtaa qabadheen isiniif dhiyaadhee jira. Egaa akkasumas immoo gamtaa waliin guyyaa har'aa kana fiilmii isaanii ededa beeksisuudhaaf bakka kanatti kan argamu daayirektaraa fi akkasumas barreessaan fiilmii ededaa kan ta'e Pappii waliin jiru. Lamaan isaanii haamilee ho'aadhaan gara waltajjiitti naasiman. Gooliin bayi kan baranaan nu geesse bara egereen nu gayi. Gooliin bayi baranaan nu geesse bara egereen nu gayi. Baganagaan dhuftan welcome akkam Nora welcome milkii baganagaan dhuftee gamtaa nagumami jajjabaadha akkam Nora ka baganagaan dhuftan cidhi akkam Baga bacaqii gannaa baatanii booqaa birraa geessan giddu gala magaalaa Finfinnee Koomishinii Dinagdee Afrikaa irraa meetira 200 fagaatee Kaazaanchisitti ilillii haaraan biqileera. Filannoo gaarii kan isiniif dhiyeesse ilillii Grand Real Estate. Odeeffannoo dabalataaf haloo nuun jedhaa. Baga birraa geessan ilillii Grand Real Estate. Team ededa baganagaan dhuftan. Baganagaan eegde. Cheers. Arkas kun. Gamta akkam. Maal asumatti illee nama nagaa ta'u. Maqaa keetti. Maqaan koo isa ta'eera amma. Maqaan kee gamtaa ta'eera jedhee yaadan namni maqaa biraatiin si waamu jiru garuu mee daawwattoonni immoo al tokko hin dagatu maqaa sirrii qabaa laata mucaan kun jedhanii waan yaadan maqaan kee inni sirriin eenyudha? Maqaan koo inni sirriin Milkeessaan jedhama. Milkeessaa Naguma. Gamta. Jechichi amma garuu karaa irratti gaafa namni si argu namni milkeessaa siin jedhu tasuma jiru. Anis gamtaa gaafa jedhanin kas jedha. Milkeessaa Naguma yookiin gamtaa irkoorraa yeroo lammaffaatiif walitti deebine. Sirriidha. Waggaa tokkoffaarra turteetta waggaa sadaffaatti dhufaa jirta. Galatoomi deebinee si argachuu keenyaaf ulfaadhu siin jenna. Pappii baganagaan dhufte. Baganagaan dhufte. Pappii jechuun maal jechuudha? Pappiin kun ani hiika isaan beeku dhugaa dubbachuu. Maqaa keetti garuu Pappii? Maqaa masoo manaatti na waaman ture. Maqaan kun sirriin Phaawulos. Phaawulos Li'uul jedhama. Phaawulos Li'uul. Namni baay'een garuu maqaa Pappii jedhuun kan na beeku. Phaawulos akkamitti Pappii ta'uu danda'e garuu wantichi? Phaawulos miti kan Pappii ta'e. Pappiin of danda'eema ture. Fakkaata.
fakkaatu tasuma Phaawulosuma paappii goote. Phaawulosuma nan gabaabsee man bareecha wayii jette paappii goote malee Inni dhufaare rakkisaa makkasii. maqaa isa kamiin namni garuu nama Phaawulos har'a nagee daawwattoonni koos hiriyoonni nuti sitti dhiyoo jiran iyyuu for sure har'a waan dhagaan natti fakkaata maqaa paappii. Paappiidhaan mana barumsaati. Phaawulos kan har'a waan dhagaan natti fakkaata. Barsiisaan iyyuu paappiidha nama ture dur mana barumsaati. Namni baay'ee maqaa sanaan kan na beeku. Kanaaf maqaan paaspoortii kee maqaan waraqaa eenyummaa gandaa Phaawulosi. Kanaaf yeroo ta'ee nama birriin taane ergisiisteettaa jedhanii dhageesseeti. Maal godhe jedhe sitti fakkaate namarraa birrii liqeeffata beekta. Namni paappii isa jedhu beeka maqaasaa jennaan bilbilatti bilbileeti birrii akkas akkasii kana naa galchii. Hiriyaa koo tokkotu sirraa fuudhaa Phaawulos jedhamaa jedheetti ergee gaafa akkaawunticha galchanii jedhanii Phaawulos jedha. Kan liqeeffate suma bara. Mala kana fayyadamuu laata kana booda. Amma iyyuu barbaadaa jira ta'an namichi qabatee taa'e Tuma itti fayyadame mala gaarii yaadeen beekuuf kanaan dura. Milkeessa garuu xiqqoo rakkista natti fakkaata hojii irratti paappii baay'ee si rakkisaa ture akkam. Maaliif na rakkistati? Milkeessaan rakkisu baay'ee hojii irratti nama baay'ee tattaafatudha. Dhugaa akka gamtaa sana hamminaan guute sana miti. Milkeessaaf gamtaan kaaraakteriin isaanii baay'ee adda adda. Yoo hirkoon wajjin jiraatedha yeroo baay'ee kan inni rakkisu. Kan inni gaafuma isaa arguutti jijjiirama yoo ta'e malee hojii irratti. kan hamaa na godhu sirkooma sana. Fuulli kee yeroo baay'ee fuula kolfuma nama kolfisiisuudhaaf uumame wayii natti fakkaata. Mee fuula addaati daawwattoota keenyatti agarsiisuu dandeessu jira fuula addaa namni kanaan dura argee hin beekne wayii. Hojiin haaraan tokko jira. Tasuma nama kolfee hin beekne kan na godhe. Dhugaa. Tasuma nama kolfee hin beekne. Tasuma yoo hojii sana yoo ilaalte kolfuu waan hin danda'u wayii hin fakkaatu. Nama fuula guuruu wayii nama akkas jedhu. Fuula waan akkasii argee hin beekne wayii tokko. Isaan mana fidaniiru hojii haaraa tokko. Garuu yeroo baay'ee gama aartii kana keessatti gaafa ilaallu namoonni waan ittiin fiilmii kan biraa irratti baraman yookiin diraamaa wayii tokko irratti baraman warri barreessu kuni warri produce godhu kun taa'ee nama hamaa wayii tokko yaadnaan kanaafi gamtaa milkeessaa gochuun qabaa jedhee yaada. Nama hojjetaa manaati taanaan hojjetaa manaa wayii tokko yaada. Akkasuma kana waardiyyaa taanaan namni waardiyyaadhaaf qophaa'ee jira. Haadha ta'uuf namni qophaa'ee jira. Hamtuu ta'uuf namni qophaa'ee jira. Kun sirriitti waan dhiibbaa uumaa jiru wayii sitti fakkaata garuu. Xinnoo ishee hirkoo diraamaa hirkoo irratti gamtaan beektamiti amalli gamtaa achirratti nama rakkisaa wayii tokkodha. Salphaa miti as teessisee nama si goyyomsuu danda'udha. Garuu gamtaan sun shaakala dheeraadhaan dhufe. Maaliif akka gamtaa ta'uuf jechuudha. Akka gamtaa kaaraakterichi xinnoo ishee kaaraakterii ulfaatu qaba. Maaliif waan ati tilmaamuu dandeessu wayii tokko miti. Daqiiqaa gidduutti nama kan biraa ta'uu danda'a. Haala kee ilaalee akkamittiin sirraa fayyadama jedhee mala lafa kaasumatti si goyyomsuu danda'a. Ana bira waan beeku jechuun hin jiru. Ammuma fidee waa si goyyomsuu nama danda'u wayiidha. Nama aktiivii wayiidha. Nama seelfishii wayii waan akkasii wayiis qaba. Isa fiduun salphaan turre egaa. Garuu wanta inni na fayyadee kaaraakterii xinnoo ishee ulfaatu sana sirriitti deddeebi'ee shaakaluun koo xinnoo wanticha akkan sirriitti baruu fi kan biraan illee yoo dhufe shaakalamee dhufuun akka danda'u wayii akkan yaadu na godhe. Namni garuu isaan ala waan biraa hojjechuu akka hin danda'u wayiitti waan tilmaamu natti hin fakkaatu. Isa sanarratti nama kaaraakterii gamtaa sanaan ala jechuudha. Garuu isa kanaa ilaalanme. Isa kana ilaalan murteessaa jechuudha. Gamtaan garuu hammeenyi gamtaa fi rakkisaa amala rakkisaa kana qabaachuunsaa dhugaa dubbachuudhaa fi jireenya kee guyyaa guyyaa irratti garuu dhiibbaa irratti uume yoo qaba jechuun namni erga keessumaa akkas beekamee bara kanaafaa baay'eedhuma bakka hedduutti beekamaa jirtu namni yeroo si argu reakshinii akkamii si qabaata? Namni baay'ee jira. Gamtaa gaafa jedhamu waan namni jalqaba sammuu isaatti dhufu sun jira.
kaaraakterii gamtaa sana jechuudha. Namoota manatti siqanii walii wajjin jiraannu sooshaal laayifii walii wajjin qabaannuun ala jalqaba irratti namoonni na argan riyaakshinii isaanii jalqabaa natti beekamanaan. Gamtaa jedhanii mucaa hamaa sana sammuu isaanii keessa jira stiil. Inni gara tokkoon dhiibbaa qabaatu iyyuu malee wanticha garuu gamtaan sulumaa nama akkasiiti waan ta'eef nama sana sirreessee agarsiisuu koo wayinatti agarsiisaa gaariidha. Fooyyessee hojjechuu koo wayinatti. Waan addasi mudatee yoo jira karaa irratti tarii waan jira mudannoon baay'ee hamaadha wanti kun lubbuudhaaf sodaachisuu danda'a jettee sodaattee wayifaa jira yeroo tokko namni. Yes jira ayira deemneetu walii wajjin deemneetu mucaa tokko wajjin deemne mucaa irraatiin hojiif deemne gara Dambidolloo deemaa turre isa waamaniitu qofaatti akkamumatti fiddee dhufte. Gurbattii makana akkamumatti fiddee dhufte. Siyan yaaduu namichi utuun lafatti argina najjeessa jedhee yaada wayidha. Lafumatti argachuun koo ta'u jedhee nama yaadu wayiti. So gaafa na arguu kallattiin dursee haala mijeeffachuu irraa maaliif fiddee carraa mucaa jedhamu isa gaafate. Carraa sii kenna iyyuu bar namtichi. Dursee na bira duraa malee carraa kennee malee silaa daayirektii dhuma dhufee si wajjin konfronti waan godhu wayii tokko fakkaata. Akkas wayii ture garuu ma jiraata hojjetamuu moo qabamti kaaraakterii akkasii hojjetamuu waan qabuuf immoo hangootu hin qabdu. Exactly. Lamaan keessaniif akka ta'utti paappiin yeroo hojii kana hojii aartii kana keessatti eegaa dhuftee amma fiilmii sadaffaarra jirta waa'ee natti fakkaata. Gara aartii kanatti amma inni kansaa baay'eedha dheeraadhaan seenaa akkamni ija daa'ima fakkaatu kana sitti hin fakkaatu seenaa waggoota 10 wayiiti. Suuraawwan kee barbaachisaa ta'e baasuu dandeenya. Waan jiru jechuudha. Paappiin yookiin Paawulos akkamittiin aartii Oromootti seenne isarraatu xiqqoon haasofte. Gara aartiitti kan seenne duraan ijoollummaatti seerchima keessatti hojjenna ture diraamaa. Seerchi isteejii irratti diraamoota adda addaa barreessinee bilbila fa'iin fiilmii waraabnee seerchi keessatti agarsiifna ture diraamaa magoonee jechuudha. Silkii ishee durii jechuudha. Bilbila roosiin jedhu mul'atu viidiyoon isaa. Fedhuma isaa qabna ture. Kanaaf aartiin dur na waamtee. Ijoollummaatti na waamtee akka jechuuti yaadichi. Sana booda immoo yeroo warra kun komeedii hojjetan gaanu biyyuma jirra. Lafa teessanii ilaalla. Lafa teenyee ilaalla komeedii kana. Biyyuma teenyee ilaalla turre. Baay'ee jaalladha ture hojii isaan hojjetan. Yeroo isaan sana hojjetan immoo seerchi keessaa hojjenna turrenna. Sana booda gara kana dhufne. As dhufne immoo gara gibbii deemne. Gibbii gara deemnaan Bahar Dar Yuunivarsiitiin baradhee. Maal baratte Bahar Dar? Faashin dizaayinii. Faashin dizaayinii? Faashin dizaayinii baradhee gara aartii maal kanatti galuuf xiqqoo achi kan afaan Oromoo kun baay'ee hin jiru. Fedhuma isaa qabna malee. So achitti xiqqoo qas jedhee ture. Isa booddee immoo as dhufnee ijoolleen gaafa yuunivarsiitii irraa eebbifamnee baanu jootee mucaa jedhamu sinemaatogiraaferii fiilmii sammaa kana Niftaalem Taaffasee Tolaa Dingataa beektanii yaada. Isaan taanee walitti dhufnee iyyama baafanne iyyama piroodakshinii. Aartii kana fedha isaa qabna waan ta'eef iskiriiptii barreessinee warqaa qabna ture. Ofuma keenyaa maaliif waraabnu yaada jedhu jechuudha. Yeroo sanatti Tolaan kaameraamaanii baratee ture Toom Biratti asumatti. Iskiriiptii barreeffame sana walitti dhufnee nigdi fikaadii sana iyyama baafnee gara piroodakshiiniitti galee fiilmii keenya jalqabaa hojjenne jechuudha. Baay'een turre gara piroodakshiiniitti galuudhaaf. Gibbiidha akka baaneen yeroo sun eebbifamne iyyuu ture waggaa 4ffaan baradha. Yeroo milkiin bahee jechuudha. Milkii eebbisiifnee sana booda waggaa 2 isaatti immoo siinaniin hojjenne. Amma immoo kunoo fiilmii sadaffaadhaan dhufaa jirra. Waaw! Imalli keessan baay'ee waan yeroo baay'ee aartii Oromoo kana keessatti namoonni akkaataan guddisni keenya hin murteessa. Namoonni baay'een aartii kana keessatti nus amma aartii kana keessatti dhamaatii baay'ee dhamaaneerra beektaa milkeessaan gaafa daa'imummaarraa kaasnee jirta. Garuu gara faashin dizaayiniin ogummaa baay'ee of danda'e yeroo ammaa kana uffata aadaas haa ta'u uffata biyya keessaa waan baay'ee babbareechuu tolchuu kana wajjin baay'ee trending ta'ee jira. Subjektii akkas bareedaa dipaartimentii gaarii kana barattee kaate lakkiis jettee isa achumatti dhiistee gara fiilmii akkamittiin filatte moo faashiniis hojjechaa jirti? Hin dhiisne yeroo akkan gibbiidhaa baheen yaaleen ture faashin dizaayinii dhuunfaa makotti jechuudha. Yeroo baranne sana faashin dizaayinii nama kana
biyya kana keessatti akka ammaa kana hin babal'anne manni uffataa kunis akka kana baay'ee miti. Manni uffataa dizaayinii godhanii wal hojjetan jechuudha. Baay'ee amma kanatti hin turre yeroo sana Baardaar Yuunivarsiitii waa barsiisa ture. Faashin dizaayinii jechuudha. So achitti sanbeen qofaa kootti hojii maartii kana bukkeetti jalqabuuf yaaliin ture. Miirar dizaayiniidha ture. Miirar maqaa itti baaftee ture? Maqaa qabatee baneen ture manni banamee ture. Okay. Gidduutti garuu rakkoo dhuunfaanaan na mudateeni wanticha wal duukaa lamaa adeemsisuu hin dandeenye ture aartii fi sana. Isa sana holli godhee dhaabeen gara aartii kanatti seenee amma garuu gara fuulduraatti garuu nan yaada. Qaxaleedha nama jettee hojjeteera. Dhugaa. Isaan kanaaf uffatee hojjedheen. Kanaaf amma fiilmii haaraa eebbisiisuudhaaf deemtu carraa kanaani edadii eebbifamaa jira guyyaa har'aa kana. Congratulations. Baay'ee gammaddan. Thank you. Thank you. Fadhu. Egaa paappiin fiilmii sadan kanatti hirmaattee dhuftee egaa paashiniin si keessa jiru suni gara hojiitti hiikameera. Namoota baay'eedhaafis dargaggoota hedduudhaaf wanti fakkeenya ta'a jedhee kanan yaadu namoonni tokko tokko hojii wayii tokko hojjechuudhaaf fedhii qabu hojjechuu barbaadu har'atoo jedhanii boritoo jedhanii kunatoo naa mijeeffameetoo jedhanii kanatoo jedhanii sanatoo jedhanii yeroo dheeraadhaaf itoo hin hojjetiin hafu fiilmii sadii hojjechuu dandeessaniittu maal barachaa dhuftan fiilmota lamaan darbanirraa maal barattanii dhuftanii edada maaliin waan haaraatiin nutti dhufaa jirtu? Hojii tokko ammuma keessa turtu muuxannoon keessi hin dabala jechuun dandeettiitti wanta sanarratti perform gochuu dandeessu hin dabala. Sadan isaarratti garuu wanti wal fakkaataa jiru gatii isa kaffalchiisa baay'ee. Of course. Gatii guddaa isa kaffalchiisa. Gatii jechuun amma keessumaa fiilmiin nama hojjenne kuni xiqqoo fiilmichi magaalaa Finfinneedhaa baanee naannoo Oromiyaa iddoo adda addaa deemaa turre gara Baaree bosona Arenaa keessa achuma asitti ilgoon iddoo sana teenyee waraabnee turre siinii baay'isaa jechuudha. Production gara waggaa tokko oliidha bakka erga productionitti seenneeti fiilmicha waraabuuf. Fiilmii kan biraarraa amma kana turre hin beeknu fiilmii kanaan dura hojjetaa turre baay'ee isaasuma Finfinnee keessatti hojjennaa xiqqoonni kun immoo kireetiivitii qaba wantoota haaraa yaaluuf intini yenneeti kan magaalaa baaniyyuu xiqqoo gara horror adventure wayiidha fiilmichi so kireetiivitii baay'ee barbaada siinii tokkitti ishee fiduun illee guyyaa guutuu sitti fixuu danda'a yaa jalqaba keenya nuufi tu keessa turre xiqqoo amma kana nutti ulfaachuu dhiisuu danda'a nuuf garuu jalqaba waan ta'eef wanta yaadne sana fiduuf guyyaa guutuu yeroo itti ooluu qabna ture. So gatii isa kaffalchiisa garuu ammuma keessa turte moo waan fooyya'aan hojjetta. Ammuma keessa turaa dhufteetu nu amma fiilmii sadaffaan keenya kun isa kanaan duraa lamaan isaarra fooyya'aadha jennee yaadna akka keenyatti jechuudha. So ammuma keessa turaa dhuftee hojii kanarratti dandeettii keessa guddifachaa wanta gaarii tokko qabattee dhuma dhuftaa yaada. Fiilmiin amma isin qabattanii dhuftan edada jedhama maqaan isaa. Fiilmii baay'ee bareedaadha. Tiriilarii isaa ilaalaa turre. Mee carraa kanaan daawwattoonni keenyas waa'ee fiilmichaa baay'ee otoo nuti hin dubbatiin tiriilarii kana ilaallee walitti dachaadha jechuudha. Kan argaman jiru as keessatti. Ogeessi! Akka waan of ajjeesaa jirtutti yaadi. Ati amma deebi. Angaruu obboleetti koo amma argadhutti asumatti cicciramee du'a malee hin deebi'u. Ahaa deebi'u? Qofaa koo deebi'u? Shamara ta'uu koo dagattaa? Baay'ee sodaadheera dhugaa.
Hayyee daawwattoota keenya walitti deebineerra. Fiilmiin kun fiilmii baay'ee ajaa'ibsiisaa hin ta'in nafu xiqqoo waan nama sodaachisullee baay'ee of keessaa qaba. Fiilmiin akkasii kun yeroo baay'ee biyya faranjiitti horror jedhu yookiin fiilmii nama sodaachisu. Akka Oromootti fiilmiin nama sodaachisu hangammaan hojjetamee hin beeku. Fiilmiin kanaan dura beeknu kan haati wayii boossu, kan mana yaalaa wayii qabu, kan poolisii wayii qabu, waan beekama yookiin dursitee fa'aa tilmaamuu dandeessa. Eessa eegalee akkamitti eessatti akka xumuramu. Waan addaa kana akkamittiin yaaluudhaaf murteessitanii. Ati daayirektara fiilmii kanaati. Barreeffama isaattis situ wajjin jira waan ta'eef. Taatoo taates immoo taphatte. Jalqaba fiilmichi ergi barreeffame waggaa lamadha. Waggaa lama duradha kan hin barreesse. So production isaa waraabnannee teenyee haasofnee turre kiruudha walitti dhufnee. Uummatatti fiduu caalaayyuu nuti dandeenyeen finnaa nutti ulfaatu production isaa gaafa jennu lafa keenya gaafa directing isaatti hojii isaatti gallu fiduun isaa nutti ulfaatu gara fiilmiitti jijjiiruun ulfaatu scriptii kana yaada jedhu qabna turre. So holdii goone keenya turre jechuun hin dandeenye. Qadaaddeema keenya. Bulu cooma jettan. Keenya turre. Sana booda waggaa tokko booddee yaada isaa jootee cinematographerii sabira deemee taasise. So fiilmiiwwan biyya bakkee baay'ee isaa ilaalaa turre. Teenyee ilaalaa turre. Jechuun akkamitti akka isaa waraaban sadarkaa sanaan ta'uu akkamitti fiduu akka dandeenyu numa ilaalla turre hojiin. So itti haasa'e joo wajjin teenyee mari'anne jootee wajjin mari'annee yaada isaa akkas bakka haala kanaan waraabne fiduu dandeenya. So qarshii production sanaaf nu barbaachisu qopheessuutti seenne sana booda gara warra kanaa dhufne jechuudha gara warra taatota kanaa dhufne isaanitti gaafa skripticha ilaallu hundumtuu baay'ee jaallatan. Addana kaayee kun baay'ee inni haasoo danda'a skripticha dubbisee baay'ee jaallate eden jirti eden takkaaleen xiyyaa taate shoo jettu isheedhaaf skriptii arginee fi dursinee jechuudha. Warruma kana akteriin baay'ee ni jiru baay'ee. Fiilmicha irra kastiin jiru nama 10 wayin caalu. Meen akteriin nama 4. More of fiilmicha irratti nama 4dha kan taphatu. So waan fedhe yoo ta'u uummata fiilmii kanaan dura fiilmii afaan Oromoo keessa ture irratti creativity haaraa daballee maaf hin dhumnu yaaduma jedhuun yaada keedha. So warra kana wajjin haasofne isaan itti walii galanii sodaannee ture akteroota hundiyyuu tolanuu. Sodaa osinitti numne uummanni hin fudhatu laata waan jedhu sodaa akkasiin sodaanne yeroo tokko namoonni waan aartii hojjetan kuni waan uummanni jaallatu kana qofa irratti fuulleffatu waan uummanni argachuu qabu baasuu caalaa waan uummanni barbaadu hin barbaada taanaan uummanni waan boo'icha qabu wayii tokko barbaada taanaan boo'ichatti galchiteetuma akka namni jaallatu goota jechuudha. In sodaan akkasiisin keessatti hin uumamne. Tureera sirriitti sodaachaa ture. Kan uummataa caalayyuu akteroota hundiyyuu nuuf fudhatu jedhu jechuun akterootumatti gaafa geessu nama skriptii ilaalanii dhabdee kan hojjetan isaan hundiyyuu nurkaan fudhatu sodaa jedhu iyyuu qabna turre. Nuti immoo kanaan dura fiilmii siinaan agarteetti hojjetu tiraajediidha. Milkiinis xiqqoo dhimma maal kanaa wal qabata. So amma sirra deebinee stoorii tiraajedii sana yookiin roomaantikii hojjennee ofii keenyaati waan dabalannu qabnu waan wal fakkaataa hojjenna jechuudha. Uummati jaallachuu danda'a arra deebinee hojjennee trendii barameedha waan ta'eef. Nuun garuu iskiilii keenya guddisuu barbaannaa paashinii qabna fiilmii hojjechuu fi hojii keenya jennee keessa jirra waan ta'eef jechuudha. So in hojjennaa akterooti kun walii gallaan jennee murteessine isaanitti gaafa skriptii keessi immoo baay'ee jaallatanii. Kana booda murteessine. Jaallatanii mun sodaatanii. Milkeessi in jaallatte mun sodaatte akka inni daayirektara waan ta'eef jaallatu nuti in sodaatte mun jaallatte. Jalqaba yeroo arge nama sodaachisa. Baay'ee nama sodaachisa. Maaliif isa tamma jette ilaalcha keessa galchuu qabda dhuguma wanti kun hin hojjetama sirriidhumatti akka barreeffamee jirutti. Lammaffaa immoo ofiif miti kan hojjettu ofii ilaaluu qofa otoo hin taane namatu ilaala uummatatu ilaala erga ba'ee booda amma dhuguma ilaalamaa hojiin kun yeroo jettee yaaddu nama sodaachisa jalqaba. Garuu immoo aartiin barreessaan al tokko firiidamii qaba miti barreessuu danda'a. Karaadhuma nun asirra yaadne irra yaaduun qabu inni immoo asirra yaada yoo ta'e inni sirriidha. Isa immoo hin jaalladhe yaada baay'ees baratame miti waan haaraa wayii tokkodha waan ta'eef. Okay. Ergatti seenee booda garuu wantichi waan nama sodaachisu qofa miti. Waan baay'ee qaba. Dhimma faamilii qaba. Dhimma jaalala faamilii wayii tokko jira miti. Ka'umsi biyyaa wayii faamilii irraa dhufa miti. Waan sana wayii qaba.
nama naannoo kee jiru wayii waan xixinnoo walitti bu'iinsi xixinnoo sadarkaa mamitti akka isheen deemuu dandeessu xiiqiin sadarkaa akka deemuu danda'u sana booda immoo akka naannee faamiliin always family dha waan gootuun qabdu araaraan immoo akkamitti waan akkas akkasii dhimmooti araaraa dhimmoonni jaalala maatii waan akkas akkasii of keessatti qaba wantichi so sodaachisuu qofa miti jechuudha waan gaarii wayiis waan akkasiis qaba baay'ina waan namatti tolu wayiidha iyyaallaa jedhameen hojiitti gaafa seenamu immoo dadhabsiisaa ture hojichi dhugaa dubbachuuf baay'ee dadhabsiisaadha siiniin tokkoon ishee hiika guddaa waan qabduu fi eeggannaadhaan hojjetamti asii baatee iddoo fagoo sana deemtee baalee keessaa nama sodaachisa silumaayyuu caakkaa sana keessa seetilii magoonee turre halkan sa'aatii 6 yeroo waraabamu ture namoota warri eegumsaa jiru iddoo kan halkan sa'aatii 6 7tti baatee yeroo waraabdu baatirii qofaan laayitii akkas akkasii caakkaa sana keessa dhaabatte waan nama sodaachisu qaba fiilmicha caalaayyuu yeroo waraabamu immoo caalaa nama sodaachisa ture isatti hoorari immoo asii baanee yoo wareegamnes Aartii Oromootii fi siidaa nuu dhaabu jettan. Isuma sana yaadaa garuu baay'ee magammadaadha qaama hojii kanaa tokkotti. Akka fiilmii kanarraa arginutti paappiin baay'ee waan baasii guddaa gaafatu wayii natti fakkaata. Bosona Baalee harannaa bulluq natti fakkaata. Isin keessatti waraabdanii bakka bosonaa sana keessayyuu asii ka'anii Baalee deemuun mataansaa nama tokko miti kan deemu nama lama miti kan deemu. Productionii guutuun tiimiin kun hundumti isaa yoo xiqqaate namni 20-30 ta'u asii ka'ee achi deemee hojjechuu irratti hojjechuu dandeenya rakkoon maallaqaan mudachuu danda'afa waan kun gidduutti dhaabbachuu danda'afa jettee shakkii akkasii si keessatti uumamne akkamittiin yaaluusa hanga kana riiskii fudhattee bosona Baalee immoo maaliif dhaqxe naannoo kanatti fayyadamuu dandeessu ture. Productionichi nutamma locationii gara ji'a lama olii locationii ilaalaa turre. Jechuun naannofne jechuudha. Naannoowwan jiran hundumaa iddoo baay'ee isaa deemneerra bosonoota jiran. Baalees itoo productioniitti hin galin dursinee deemnee turre. Kiruu warra productionii wajjin jechuudha. Iddoon sun baay'ee mijata. Skriiptii barreeffame sanaa wajjin maashinuu godhe baay'ee. So gatii kaffalamu kamiyyuu kaffallee achuma dhaquu qabnaa yaada jedhu ka'ee productionii keessa gaafa jirtu immoo beekta. Wanta yoo tokko sammuu keessa mansisee amma gootutti si dhiphisa miti raa boqonnaan argattu dhimma intini sana. Skriiptii yeroo barreessitu bosona Baalee yaada barreessite immoo barreessitee kaatee Baalee argatte. Iyyaanne bosonumaan barreesse bosonuma jedhee barreesse erga barreessine booddee bosona kana fidaan jedhe. Bosonaan sammuu keessaa qabu kan lafa bosona lamatu kee loo baabura karaa loo baabura kana bosonni yaayyoo jira. Inni ka'ee ture. Garuu immoo gaafa deemnee isaa Baalee kana laallu inni kun baay'ee deemaa fi skriiptii fiilmichaa duukaa halkan sa'aatii barbaadde sana baatee waraabuuf sagaleen hin jiru jeequmsi hin jiru saxxadhaadha bakki sun hin mijata. Kanaaf dirqamachi deemuu qabna yaa jedhu murtaa'e sodaa akkuma jette dhimmi qarshii sodaachuun jira piroodakshinii fiilmii afaan Oromoo keessa amma jirutti hin ulfaata. Qarshiin isaa akkamitti akka dhufu beekta baay'ee isaati. So maaliin ofitti amanee deebi'ee immoo akka hin deemnu kan nu godhe maalidhaa? Namooti kasti ta'an kun production namoota naannoo keenya jiran hundumtuu namoota nu hubatanidha. So waan barbaade yoo ta'e achi teenyee agabuu buluu yoo dhufe iyyuu nu hubatu jennee namoota yaadne waan ta'aniif hin murteessine deemuufi. Nu hubatanidha na hubatanidha. Fiilmii si hojjechiisee aartii Oromoo kana keessatti maallaqa siin kaffalu hiriyaa keetii nu hubata jedhee yaada. Amma na hubatamne jechaa dhufe amma jecha yeroo deemnu egaa achi geenyee yeroo muraasaa fi akkas goonaa garuu egaa maarkeetingii isaa irratti baay'ee hojjennaa jedhee. Meeqa sii kaffalame garuu? Nan ajjeesaadhis nan. Maallaqa biyya alaarraa isiniif ergame baankii Awwaashitti sharafadhaa daran ittiin buufadhaa. Gaannee wanta addanatti jiru wanti namatti tolu kun gammachuun kun qarshii irra siin caalu inaan jedhu hin caalu. Amma jaalalli uummataa qarshii hin caalu maal godha jaalalli addatti bosona keessa jira waan ta'eef dubbatu ture. Kanaaf homaa bilisaan hojjette bakka.
Ana qofa miti. Ana qofa miti wantichi bakka bu'ee man dubbata. Bakka bu'ee uummata bakka bu'ee. Kiruun isaa baay'ee ture kiruu guddaadha. Keessumaa warri piroodakshinii immoo wantichi baay'ee eeggannaa waan qabuu fi hammam akka isaan gatii kaffalan yeroo ilaaltu hojicha jaallachuun utuma jiru immoo akka kana ta'uun alammoo filannoo biraatu hin jiru. Maal gootan waan jaallattu wayii waan bareedaa miidhagaa waan haaraa yaalame kana hojjetamuun dirqama. Dhiisuu hin dandeessu tokko filachuudha. Yookaan qarshiin kaffalame malee hin ta'u jettee hojicha dhiisu yookaan immoo hojjettee atleast hin beekamu waan ta'e hin beekamu jettee jala buutee hordofu. Meeqa baaftee Paappii fiilmii kanatti? Kaashii. Amma laa yeroo baay'ee fiilmii Oromoo kana keessatti rakkoon guddaan humna milkeessaa bor kaffalamuu fi danda'u hin tilmaamtu. Silaa otoo si gaafate waan isaaf malu otoo kaffalte isa kaffaluun sirra jiraatu miiliyoona tokko kaffaluu fi qabda milkeessaadhaaf fiilmii kana hojjechuudha. Carraa kanaan Fitakkaata. miiliyoona tokko irraan deebi'aa miiliyoona tokko milkeessaadhaaf kaffaluu qabda. Kanaaf isa sitti yaaddee isa fuulduratti kaffaltus yaada keessa galchite liqii hojjechiisaa jirta waan ta'eef jechuudha. Amma kan dhagaa jirutti liqiidha kan hojjetan. Waan production immoo maallaqa guddaadha kan dhangalaastu. Kiraan kaameraan qofti maallaqa birrii meeqa akka ta'u akka danda'u tilmaamuun hin hanqatu. Walumatti fiilmiin kun birrii meeqa fixeera jetta. Garuu inni gadi ba'ee miliyoona tokko kan gaafanne. Isa walii galtu koomishinii konaa kaffallan walii sirreessuu dandeenya. Qarshii sabaanuu sitti humna namaa waa'ee humna namaa waan mos beektanidha. Qarshiitti qarshii miliyoona tokko oltu ba'e. Miliyoona tokko. Kaashii kan baasne jechuudha. Production kaameraan furanii deemne kaameraa kwalitii guddaa qabu. Production mi'ootiin fuudhee dandeenye mi'a production isaa xiqqoo ulfaata kan horii kana fiduun akka production kan biraan calmattee laayitii dhaabdii waa waraabdu miti. Na mi'ootum tunuu fe'anii deemne sun baay'ee guyyaatti kaayaan isaanii guddaa ture. Waraabdus waraabuu baattus immoo kaffaltaaf akka kanaaf. Achi sana immoo gaafa deemnu bosona kana keessa gaafii roobaa gaafa mijachuu guyyaatti calmannee taa'u oolu. Bineensi taa'u sin ari'een beeku achi keessatti. Wajjin deemna. Wajjinuma isaanis waan kasti godhaman sitti fakkaata bar. Bineensi nama sodaachisu maal argitan maal argite bineensi si sodaachisu amma yoona abjuu sitti ta'e akkamittan kanarraa ooleefaa kan jettu jira. Iddoo wayii tokko deemaa turre yeroo ta'e na yaadadha. Iddoo sanaa ilaa mucaan achi keessa sirriitti beeku tokko jira achi sirrii kan raawwachiisu inni akkam seete. Waan akkas akkasii jennee piikchariidhaan faa qabna turre waan akkas akkasii iddoo akkas akkasii caalaatti mijatu wayiin beektaa nutti agarsiisu. Kottaa edeen fuudhee deema as geenyee deebina fuuldura kanadha siin jedhaa. Sa'aatii tokko deemtu. Maal sa'aatii tokko tokko. Hamma maasii achi deemnu isa achi as deemnu yaaddaan. Ganaa achi deemnee ilaallee deebinee moo waan jiru aktingiif immoo deebitaa. Ati seetaappii immoo achitti hojjechuun jira. Iddoo ta'e eegee guyyaa tokko iddoo isaa jaallanneenus iddoo kana fuuldura kana yoo akkas deemnee badaas rakkinaan qabu leencotuma faatu jira qeerransa faa jira. Jira rakkinaan qabu sana jira qofa na biyaa. Baay'ee sin nageenye. Leencotuma fuuldura rakkoon hin jiru. Rakkoon hin jiru yeroo inni jedhu. Maaltu jira? Maalodhaan rakkoo maal jecha biraa qaba moo salphisee dhumaa isaanii. Garuu bineensota jiru gaa normaalii akka karkarroo fa'aa karkarroo haaraa tokko bifa karkarroo akkasiisa. Karkarroon baay'ee nama sodaachistu karaa baay'ee sanarra deemna. Garuu inni too kaameraa keessaa naabdaa yeroo isaan ba'an wayii itti deebitaa garuu sammaa irratti sabni jedhu irratti qarshii karaa meeshaa qofaaf karaa meeshaa fi wantoota konkolaataa wantoota barbaachisan qofaaf qarshii ni dubbate kun amma salphaa miti. Dhuguma baay'ee humnaa ol guddaadha. Sanarraan kan hafe garuu wantoonni qarshiin hin tilmaamamne hedduutu jira. Kaffaltiin alayyuu jechuudha. Yeroo tuti hojii kana irratti gubdu wanta sana fiduudhaaf guyyaa guutuu waraabaa ooltee siinii tokko faa taatii siinii lama faa taatii yookaan haala jirutu sii dhufuu didaa dhuftee moo gaafa ilaaltu akka ati yaadde sana miti. Irra deebita bor. Humni namaa sun achitti ba'u mooraaliin kee achitti wantoota hojjechaa turte irra deebi'u akka qabdu gaafa yaaddu soomamma immoo enerjii haaraadhaan ka'uu qabda wantoonni akkas akkasii qarshiin tilmaamamuu baatan iyyuu hojichatti wanti investii ta'e baay'ee guddaadha. Baay'ee. Egaa bakki ati
itti waraabde kuni bosonni harannaa akkasumas baaleen kuni bakkeewwan hawwata turistii Oromiyaan qabdu keessa baay'ee olaanaa turistoonni hedduun dhaqanii kan daawwatan. Ati immoo fiilmii keessatti fiddee waan hoorarii keessa waan nama sodaachisu wayii tokko gootee waraabde. Rakkoo namni gara sana akka dhaqee hin daawwanne turizimii irratti rakkoo fa'aa uuma jettee waan yaaddu jira moo karaa ittiin lakkii inni kun waan uumame wayiiti dhugaan jiru garuu kana jettee agarsiiste wayii jira. Fiilmicha irratti yaa'u iddoon sun sanadha kan jedhu miti kan agarsiifne jechuudha. Amma shoo irratti dubbachaa jirtu malee eessa akka ta'e namni fiilmii irratti waan beekamu jiru. Bosona wayiiti jedhama. Bosona wayiiti deebi'ee immoo bosonumti sun immoo akka storii isaatu namni skriipticha fiilmicha gaafa laalu nu hubata. Bosonichi daawwatamuuf deemame. Bosonuma nagaa. Keessatti wantoonni uumaman sun garuu waan hammeenya biraatu bosonicha keessatti uumame malee hammeenya bosonichi namoota dhaqan irratti uumame. Nama achi daawwachuuf dhaqe sanatu hammeenya inni uumudha. Yaadi ka'umsaa kee maal ture? Skriiptii keetii fi maaltu inspires godhe? Jalqaba irratti amma akka nutti maa jirtu stoorii isaa nutti nimi rakkoo hin jiru. Ilaalan fiilmii garuu yaadi ka'umsi kee maaltu triggers godhe yookiin jalqaba kan hojjechuun qaba kan akkas gochuun qaba jedhee sammuu kee keessatti wanti jalqaba dhufe maali? Akkuma silasi kaase yeroo baay'ee fiilmii biyya bakkee ni ilaalla. Fiilmota advencherii ta'an kana sarvaayivalii kana natti tola baay'een jaalladha nufi kooti. Skriiptii dhimma obbolummaa kana dhimma wanta xiqqii xiqqoodhaan ka'ee obbolummaa gidduutti rakkina hamaa uumee maatiin walirraa citee gumaa wanta jedhamu jira. Babal'achaa gaafa deemu akka sadarkaa biyyaatti illee wanti deemu sun jira. Skriiptii gara sanatti deemuun xaafuu barreessuun barbaadan turen. Yaada sanan qaba, aayidiyaa isaa qaba. Garuu stoorii masaayyuu hin barreessine ture. Sana booda stoorii ma kanan barreesse, stoorii ma maatii sanaan barreesse jalqaba. Stoorii ma maatii akkas turanii. Seenaa dhugaadha jechuu dandeenya? Seenaa dhugaatu hin taane ofuma kootii uumee kan hin barreesse imaajineshiniidha. Itoo akkas ta'e jedhee kan hin barreessedha. Seenaa maatii tokko barreesseen wanta kana akkamittiin waan haaraa wayiitti dabalaa yaada jedhuun immoo kaasee ofuma kootii. Ofuma keetti naasoftamee takka takkare. Xiqqoo ishee fiilmota kanaan dura turan irraati kireetivitii waan qabu wayii haala kamiin itti dabaluu danda'a. Stoorii kanas yaada koo kana ibsuudhaa fi waan kireetivitii ta'e tokko immoo itti dabaluun qaba yaada jedhuun yaade. Sana booda gara skriiptii sammaa kanatti dhufe jechuudha. Egaa ati daayireektara qofaa miti barreessaa qofaa miti taatoos taatee taphatteetta fiilmii kanarratti. Daayireektara ta'anii taatoo ta'anii of daayireekti gochaa turte moo nama si gargaaru asistantiitu siin akkas godhi siin jechaa ture moo akka nama ajajju sanatti ofii keetii ajajamtee hojjechaa turte wal si jalaa qabne kun hundumti isaa. Dhugaa dubbachuuf baay'ee waan ulfaatu daayireekti gochaa aktingii jechuun baay'ee ulfaata. Baay'ee ulfaata. Anaaf baay'ee wantichi akkan daayireekti gochaa aktii godhu kan naaf salphisee aktorootaan filadheedha. Aktorootaan filadhe kun baay'een isaanii ofii isaaniitiyyuu namoota muuxannoo qabanidha baay'een isaanii dandeettii guddaa qabu aktingii irratti. Si'a tokko gaafa itti himtu achumatti si hubatu irra deddeebitee itti himuus hin barbaachisu. Kaameraa jala gaafa garanii haaraa miti isaaniif waan itti himtu sana achumatti isaan akti godhu waan ta'eef inni baay'ee naaf salphiseera naaf. Yeroon ofii kootii galee akti godhu garuu asistaantiin tureera. Kan asiistina godha naan daayireektarri jira jechuudha. So inni anaan daayireektina godha garuu ulfaata. Akka maasoomu kana salphaa miti. Maaliif tuu fiilmii normaal istooriin isaa kanaan dura baramete amma kanatti waan ulfaatu sun qabu. Daayireektii gochaa antini. Amma garuu achitti wanta kaameraa irra jiru sana sirriitti hordofamuu qaba. Asitti aktii gochaa in ulfaata. Garuu immoo akkuma sila kaaftee rakkoo maallaqaa kun jira. Nama tokko iddoo nama tokko sana an ofii kooti yoon cuma keetti kan jedhudha. Citii isa guddaa baaftee rakkinaaf malee sila namni biraa bakka tuu qabatee waan baare. Diyaaloogiin faasir kaabalee beeka warra kaan harkaan badaban keessaa faan. Kaayaan harkaa badaa ture. Harkaa baay'ee badaa ture. Ofii barreessitee ofii daayireekti gochaa jirta akkamittiin sirkaa bare? Sammuun koo biizii ta'a. Sigala achi gaafa iddoo sana irra jirtu kaameraan jira maal jira. Gidduu gidduutti dadhabbiinis jira miti dadhabda yeroo baay'ee production irra gaafa ooltu. Sammuun koo staakii fa'aa godha ture. Mee diyaaloogiin
nurkaa badaa ture jettetta kan saakka badaa ture baay'ee iccitii baay'ee ati immoo ofii keetii barreessitee sirkaa badaa taanaan baay'ee rakkisaa mee har'a akkasin nurkaa baduu laala shoo kanarratti lamaan keessan achirratti aktingiidhaan waan turtan taatota waan taataniif lamaan keessan mee diyaaloogii bareedaa isaa tokko warri fiilmii kana ilaaluudhaaf fuulduratti ilaaluudhaaf carraa argachuudhaaf yaadaa jiru kun maaliif amma fiilmii argutti eegare har'a waa xiqqoo keessaa argachuu qaba waan ta'eef. Laal yeroon akka deemaa jiru argaa jirta. Kana caalaa iddoo kana keessa turuu yaadda taanaan Soolan akka waan of ajjeesaa jirtutti yaaddi. Baay'ee qosta. Kan bade obboleettii kona. Obboleettii koo mana argan asuma keessatti cicciramee du'a malee hin deebi'u. Yoo barbaadde ati deebi'i. Ishees fuudhii deemi. Natti jijjiirame. Natti jijjiirame waan kana bareedinni taatummaan inni tokko waan gaarii jennee kan fudhannu otoma waan sirrii wayii tokko haasa'aa jirtu gaafa taatu garuu miira sana keessa galuu danda'udha. Miira keessa galee jedha daareektarri akkasuma waan ta'eef iddoonni dhufuu sin beekamu fidii namaan jedhu. Miira sana fidanii miira sana keessa ta'uudha wanti guddaan waan ta'eef waan nama gammachiisu. Inni biraan namni baay'een gaa kan ittiin si beekuu fi ammallee eessatti beekna gurbaa kana kan jechaa jiru irkoodha. Irkoon hin bade hin deebi'u. Irkoon carraa kanaan daawwattoonni ETV afaan Oromoo silaa Irkoon galataadha producer isaa galataa ETV wajjinis kan dhimma kana irratti diilii godhu isadha. Hin deebi'a yaada jedhuun qaba. Yaadaan jira waan deebi'u natti fakkaata garuu caalaatti gadi fageessee kan beeku galataadha. Irkoo irratti namni baay'een kan ittiin na jaallata yookiin karaarra yeroo deemu gamtaa jedhee waan inni ittiin natti himu kan gamtaan ittiin beekamu diyaaloogii tokko immoo irkoo keessaas yaadachiisuu qabna maal namni amma irkoollee akka hin daganne waan barbaadu. Irkoo namni itti waan na jaallatu qaba jedhee yaada. Garuu irkoon waan akkamii seeteedha. Ani juuna dibaabar namicha gamtaa jedhamu sanatu lafatti arguu danda'ee jiraate na ajaa'iba. Nama kan akkasii nama kaaraakteriin isaa waan gamtaatti dhiyaatu fa'aa argite beektaa garuu yaaddee kun gamtaatti laafaa jette. Na mudatee beeku garuu guyyaa guyyaatti jiraatu keessa. Garuu sadarkaa sanaatti miti. Amma namoota naannoo waa dallaadhaan waan akkasii irratti beekta miti yoo waa gaafatte hin jiru siin hin jedhanii akka sanaati bar kunis. Waan akkasii yaadaa jira jettee gamtaan rakkinaan qabu dhaabbata dhaabni jira. Tiimuraa, caamuraa, daamuraa fa'aa dhaabbata jedhamu hundeessine. Kana irratti kana qopheessinee jirra waan ta'eef waan kana anatti dhiisiisiin jedha gamtaan. Amma fide garuu wantichi hin jiru. Kanaan dura waan uumamee ture. Waan inni rakkina wayii barbaada. Rakkina wayii argee jennaan wanta sanaa fi furmaatuma fida. Furmaati sun garuu bifa isa fayyadamuun fida. Waan fayyadee yaadinaan hamma sadarkaa kamitti iyyuu hin deemu. Gamtaan nama akkasiiti. Ana wajjin faallaadhumaan akkamitti akkan gamtichi. Kaameraa jalatti nun jijjiirame wayii. Malee jireenya kee guyyaatti beekamu. Nama akka sariifatee haasa'u wayii nama ammuma waan dhufetti ammuma deebii argu wayii waan akkasii sadarkaa sanaatti illee aktiivii miti garuu gamtaan ni faallaa godha. Rakkisaadha. Carraa kanaan tiyyaan yookiin Eden fiilmii kanarrattis wajjiniin carraa deebitanii hojjechuu argattan. Miirri waan hirkoo hojjechaa jirtan wayii isinitti fakkaatee fa'aa dogoggortanii daayaloogii fa'aa waliin maktan fa'aa jira. Isa kanatu laala akkam seete fiilmiin Ededaa kuni tootaalii tiyyaa kan biraadha. Tiyyaa achitti beektu sanarraati tiyyaa akkasitti namni hundumtuu jaallatu sanarraati nama kan biraa taati. Tootaalii kan biraa. Sadarkaa sanatti ani baay'ee mayyuu kana ishee dinqisiifadhu iyyuu inni kuni kaaraakterii sanarraati waan isheen baay'inaan hojjette amma kanaan dura beekamaadha. Siinan irratti kaaraakterii ishee beekamaadha. Hirkoo irratti akkasii. Asitti garuu isheen tootaalii nama garaagaraa lamadha. Hamma ta'etti namatti beektuu fi hamma ta'etti namatti argitu nama garaagaraadha achirratti. Sana perfectly fiduu danda'uun ishee nama sana sirriidhumatti sammuu ishee keessatti picture gochuu danda'uun ishee
aktarii macamtuu ta'uu ishee agarsiisa garuu hirkoo wajjin tasumaa waan walitti hin dhufnedha. Tootaalii nama kan biraadha asirratti. Kanaaf carraan walitti dhufuusaa rakkisu. Namni kolfu hin jiru gaafa waraabachuu dha kolfu hundi keenya. Achi waanaan hundumtuu nyaara walitti guuraa gala akkasitti. Waaw nama ajaa'iba akkamitti wal siisima atamma baay'inaanii durii jalqabne yeroo koofinii jalqabne kan si beeknu koomediidhaan akka kana serious waan ta'e waan hammeenya of keessaa qabu waan cimaa akkasitti namni nama kokkolfisiisuudhaaf uumame wayii tokko gara kanatti gaafa geddaramu si rakkisne gidduu sanatti rakkanne. Dubbisuu kootu na fayyada irra deddeebinee dubbisnee erga dubbisnee booda immoo iskiripticha teenyee irratti haasofne. Anis hamma ta'e yoo barreessicha hin fayyada jedhee waan ani yaade wayii yaada yoo akkas ta'e waan jedhu paappiinis nama ooppenii nama dhaggeeffatudha waan ta'eef irra deddeebinee waa'ee sanaa diskas gochuun keenya yeroo fudhachuun keenya ergachi keenya kallattiidhaan waraabbiitti hin seenne. Guyyaa 2-3 fudhannee waa'ee iskiriptichaa iddoo sanaa wajjin lookeeshinii wajjin irra deddeebinee haasofnee envaayiroomentii sana keessa seenuu akka hin danda'utti sirriitti diskas goone inni baay'ee nu fayyadeera. Garuu salphaa immoo miti. Tootaaliin waan haaraadha. Wanta kanaan dura irratti hirmaadhee hin beeknedha. Isa duwwaa mootuu hin taane iddoo itti baay'ee hamaa taatu waan akkas akkasii qabaa. Fiizikaalii wal qabattee wal reebuu waan akkas akkasii sirriidhumatti jira. Isayyuu wal reebdee lafa wal gangashitee dhagaa irratti wal kuffistee kaati irra deebita. Isuma dhugumaan narra yaabbatee na reeba. So anjalan jiranna miira keessa seenadhi gaafa kaaraakterii jalqabu isa miti nama kan biraadha. Akka nama dhugee machaa gosa godhe. So anjala ciisee jira na rukuta booksiidhaan bira dabarsee dhameera. Inni anu waan natu kanarra naannessee bina reebi akkatti dubbadhu anisuma sirriin iyyaa sagalecha bira taaru isaanii taphachee achi geekoo harka koo faana itti nina reebi. Dhagaarratti hin kuffisan ture irra deddeebi'een rukute. Si'a lamaan tokko bira dabarseera garuu warra kaan asuma asirraan argatee gaarummaan isaa immoo irra deebina jedhame angilii biraan. Irra deebisuunis aariin ishee silaa jirti aariin ishee silaa jirti. Jira sirriitti jira. Paappiin amma kaaraakteroonni siinan irra turanii ammas ededa irratti fiddeetta milkeessaanis yeroo sana jira edanis jirti. Yeroo baay'ee fiilmiin Oromoo kun hamatamaa jira namoota xiqqoo qofaatu hojjetaa maaliif kaaraakteroota haaraa hin yaaltanii maaliif namoota haaraadhaaf carraa hin kennitanii jedhama. Kana irratti deebiin kee maali? Sirriidha yaada akkasiin muka yeroo adda addaatti kaa'ama tures tokko yaaduma salasii kaasedha. Yaadotaan fakkeenyaaf amma fiilmii kana gaafa hojjennu namoota hubatanii naannoo kan jiran siin jedheen ture. Garuu immoo akkasis ta'ee auditionii baafne ture nuti. Kaaraakterii fiilmicha irratti hirmaatu meen aakterii nama afuridha. Na auditionii bahee ture. Auditionii ji'a tokko waliif bahee ture. Barbaada ture baay'ee yeroo fudhanne kastii ijoollee as giddugala dhufne giddugalatti ijoollee kastii waamne erga giddugalli darbee immoo biiroo keenyatti namoota kontaaktii nu godhan waamne mucaanii achirratti kaaraakterii ogeettii jedhu taphattu poosterii sanarra jirtu jechuudha. Isheen auditionidha intini kastii dorgomteedha kan dabarte. Hin beeknu ishee hojii waliin beeknu ture sanaan durasi. Namoota dhufan keessaa kan filamte isheedha. So nuyi gaafa waamnu abaloo dhufu jennee waamnu. Auditioniin baafna poostii goona namni dhufee dorgome nama dandeettii qabudha kan filannu. Fiilmii tokko irratti immoo dirqama namni 100 hojjechuu hin qabu. Nama 4 duwwaa barbaada taana nama 4 sanadha kan barbaaddu. Namoota 4 sana keessaati immoo akka nama sitti asii milkeessaa gaafan kasti godhanii aaktiingii duwwaa sababa inni danda'uuf yaadee miti kan aaktii godhe. Aaktiingii dandeettiin isaa jira. Sanarratti deebi'ee garuu hojii sanarratti akkuma sitti mee akkuma maallaqaa jira mallaqa guddaadha kan barbaadu fiilmiin kun gabaa maallaqaatiin nuti deemne jechuudha. So garuu milkeessaa waamanii aaktiingiin danda'a. Anaan immoo na hubatan naannoo koo jira miti qarshituun qabaadheeti miliyoona tokko sadi sila jette miti miliyoona tokko qabxii shanii kaffalee miliyoona sadii baatuun kaffalee hojjiisee humna na aarsona. Tokko qarshin jira argita. Nas qabachaan jira. Dabalaa. Innaa garuu auditionii baafne ture nuti. Otoo carraa argatte fakkeenya ededa lakkoofsa 2 yookiin immoo fiilmii biraa hojjettee maallaqa sitoo argatte namatti wajjiniin yeroo hundumaa fiilmii hojjechiisuu barbaadu yookiin wajjiniin hojjechuu barbaadu tokko ni. Baay'ee namni wajjin hojjechuu barbaadu Zinnaash Olaanii. Zinnaash Olaanii. Waaw. Milkeessaa no eenyu wajjin itoo hojjedhee
aktaroota Oromoo keessaa taatota Oromoo fiilmii kana keessatti hirmaatan keessaa warra buleeyyii keessaas haa ta'u haaraa keessa Abel wajjin toon kollaaf godhe waliin hojjedhe nama baay'ee silaa waan bareedaa uumuu nan danda'a akka hirkoo kanatti namatti jettee yaaddufaa jira. Jira garuu ilaa amma fakkeenyaaf amma paappiin isuma dhugumaa qaxaleedha baay'ee yaada haaraa akkasii uumee mee hojii akkasiin immoo yaala gaafa inni jedhee wanticha yeroo dubbisu ani baay'een jaalladhe. So yaada xinnoo ishee kireetiivii qabu akkasii kireetiiviitii waan keessatti argitu wayii waan baay'ee baramaniin ala waan jiru wayii hojii akkasitti hirmaachuu baay'een barbaada. Isaan ala garuu beekta miti reaaktii amma aartiin Oromoo qormaatisaa salphaa miti waan ta'eef hojii kana keessa namoota jiranii ani baay'ee nan dinqisiifadha laal maaliif nan beeka waan ta'eef chaalenjii isaa inni baay'ee salphaa miti baay'ee ulfaata. Isa irratti immoo ani immoo isa caalatti nama carra qabeessadha namoota akka Waaqofaa Amaanuel Fayyii wajjin yeroo dheeraadhaaf carraa hojjechuu qabaachuun koo jechuudha. Hojii kana keessattis muuxannoo gurguddaa hojii kana wanta hojiin kun barbaadu baay'een isaas isaanii wajjin hojjechuudhaan hin barre. Inni waan hawwu keessaa wantoota argadhe keessaa isa tokkodha. Isaan ala garuu kiruun jiru fakkeenyaaf akka kiruu kiyyoo fa'aa beekta miti amma isaaniin beekta bakka aktiingii irratti hojii isaan hojjetanii tiimii sana keessa jiraachuun si hawwisiisa. Warra sana wajjin carraa hojjechuu fa'aatuun argadheen jira. Tiimiidhaan hojjetan kan biraanis immoo jiru. So hojii kana keessa namoota jiranii wajjin chaalenjii isaas waan hin beekuu fi carraa argachuun humti kooyyuu waan guddaadha waan kaate. Namoota aartii kana keessa jiranii wajjin hojjechuun mana godhoomi. Hundumaa wajjin. Carraa kanaan dargaggoota Oromoo mana isaanii ta'anii aartii hojjechuun barbaada. Aartistii Oromoo ta'uun barbaada. Fiilmii Oromoo irratti hirmaachuu barbaada. Industirii fiilmii kanaan guddisuu barbaada. Ani mana isaanii ta'anii sin daawwatanii fi ergaa akkamii qabdamate? Jabaadhaa. Aartiin wanta waa jaallattee waan ati hojjettu wayitii al tokko tokko. Laasalaatii industirii ta'ee beekta miti addunyaa irratti wanta akka industirii fiilmii qarshii guddaa argamsiisus hin jiru. Dhiibbaa guddaa uumuus hin jiru. Baay'ee industirii guddaadha baay'ee itti fayyadamu waan ta'eef waan baay'eetu investii irratti godhama. Asii gaa sadarkaa sanaatti numa deema ammaaf hin geenye. Jaallatoo taanaan immoo namni dhiisis yoo itti nama dhiisu laal wanticha amma fiilmii tokko koodee gaafa hojjenne fakkeenyaaf karaa fiilmiin ba'u fiilmiin asirra baanaan asirra baa jira. Garuu kun ammas keessumatti nu farqi innis akkasuma yeroo fiilmii hojjettu lammata akka ittiin deebine wayii kakattee deemta garuu sin dhiisu moo namatti deebita kanaaf jaallattu paashinii keessan taanaan jabaadhaa chaalenjiin qabaataa garuu immoo waan baay'een fooyyee dhufe garaagarummaa waggaa tokko lamaa keessatti jijjiiramni jiru baay'ee gaariidha waan ta'eef egaa kana caalaa immoo abdiinuma qabaataa jabaadhaa. Dhiisinaa duubatti hin deebiinaan. Paappiidhaa fi fiilmoleen Oromoo Koodee, Siinaa, Ebeluu, Caalaan, Tolaa fiilmii hedduu hojjettaniitu. Fiilmoleen ba'an kun hedduun isaanii Finfinnee keessatti guyyaa tokko guyyaa lama hin mul'atu. Har'a fakkeenya Finfinneetti mul'ata. Torban dhufuu bakka wayii yookiin Adaamaa bakka wayii tokko agarsiiftu ergasii booddee hin badada. Eessa bu'a fiilmiin Oromoo? Edanni baduu dhiisuudhaaf maal gochuu barbaada? Egaa kanaan dura fiilmii hojjenne lamaan isaa milkiinis siinaanis yuutuub irra jira. Akkuma eebbisiifne siinaan ji'a tokko tuun guuteedha kan yuutuub irratti baasne. Milkiin ji'a tokko taa'edha kan yuutuub irratti ol ba'e. Fiilmii keenya isa edada jedhu kanas erga eebbisiifneen booddee tursuun barbaannu uummata akka ilaalu barbaanna. Fiilmii karaa keenyaan hojjetamu hundumti isaa koodeenis yuutuub irra jira. Namni argachuu danda'a. Jalqabuma yaadi keenya sanaan bisu ture. Tuumna isaa qabaannee waggaatti fiilmii 2-3 hojjennee yuutuub irra kaa'udha. Namni akka ilaaluuf. So edadis carraan addaa tuurii ittiin godhu hin argamu ta'ee mana sinimaa irraa namni ilaalamee yeroo hin fudhatu taanaan turtii yeroo muraasaa keessatti yuutuub irratti gadhiisnamti. Ispoonsaroota meeqa argattanii? Numa ispoonsarri. Ispoonsara maal gofi keenya ispoonsarri. Ispoonsarri hin barbaachisu. Maal barbaachisaa fi fiilmii Oromootiifis miidiyaa Oromootiifis ispoonsarri hin jiru. Carraa kana ispoonsaroota keenya galateeffachuu barbaanna. Ulfaadha. Baankii Awaash, Itiyoo Telekoomii fi Ililii Grand Real Estate. Warri kaan immoo ispoonsara wanni jedhamu iyyuu sadarkaatti dhabamurra jira. Inni kaan immoo ispoonsar ta'aa oola. Maal goonee furuu qabna waan ispoonsarshiippii fi
aartii Oromoo kana walirraa fageesse kan maal goone walitti finna. Ilaal fiilm silaati sponsora gaafataa waan barbaadan qabu miti asimmoo risoorsiitu jira. Aartii jechuun waan salphaa miti. Waan itti nama hedduu biratti hin geessu as jira. Isaan immoo nama hedduu bira gahuu barbaadu. Walitti dhufuun immoo dirqama gaha. Asuma keessa biyya kana keessa afaan biraan yeroo hojjetamu akkos sponsora isaanii salphaa miti. Mee sponsora godhaati waan irraa barbaadan fakkeenyaaf amma fiilmii kana sponsor gaafa godhu kana kanan barbaadaa jedha. At least nama dhaggeeffachuun koo waan tokko miti maal barbaadaa maalan sirraa fayyadama utuu naan jedhe utuu akkas naan jedhe. Isuma hawwine. Kana fiilmii kee sponsor godhe anoo maalin fayyadama utuu jedhe in ibsita. Akkamitti maarkeetingii isaa akkamitti nama baay'ee bakka geessu hojii ati maarkeetingii kee ittiin hojjettu ani miinsii kanaan hojjechuu danda'a fiilmii kanaan waan jedhu in ibsita. Carraa walitti dhufuu matoo hin jiru reessa tullaatamu. Lammaffaa immoo fiilmiin silaalaa akkam seetila fiilmiin nuti utuma qaamti mootummaa yoo dhimma kanarratti baay'ee isaan ilaallatu aadaa fi turizimii ta'uu danda'a utuu irratti xiyyeeffatanii hojjetanii dhiibbaa fiilmiin uumutu dhiibbaa namni dhuunfaa yookaan dhaabbati wayii uumu olidha. Baay'ee dhiibbaa guddaa. Ani kanan danda'a jechuu fi fiilmiidhaan agarsiisuun baay'ee gargar. Qaamni dhimmi isaa ilaallatu sirriitti xiyyeeffatee dhiibbaa isaa akkamii akka uumu baree irratti hojjete nan jedha. Dhaabbileen garaagaraas immoo ittiin tajaajila uummataa kennanis immoo uummata bira gahuudhaaf utuu aartii kana fayyadaman ispoonsora gochuun nan jedha. Kanuman jedha maal jedha. Ani immoo kanan jedhu uummattoota keenya daawwattoota keenya sabni keenya guutuun wanni inni baruu qabu tokko jiraachuutu irra jiraata jedhee nama. Enough is enough. Hingaa jechuu danda'u nurra jiraata bakka tokkotti jechuudha. Dhaabbileen hedduun afaan biraatiin oomisha isaanii tajaajila isaanii beeksifachaa oolu. Afaan Oromootiin hin beeksifatan. Beeksifachuus hin barbaadan. Maal jennaan uummanni keenya afaan kootiin fiilmii naa beeksisaa jirta. Afaan koo showuu Oromoo naa beeksisaa jirta. Miidiyaa Oromoo gargaaraa jirta jedhee namichas afaan Oromootiin akka hojiin hojjetamuuf gargaaru bira dhaqee dhaabbachuutu danda'a. Adabamuu danda'utu irra jiraata. Warri kaan warri ispoonsaran goone adabamuu danda'utu irra jiraata. Fakkeenyaaf dhaabbata tajaajila wal fakkaataa bishaan oomishu tokko yoo ta'e inni fiilmii Oromoo deeggaru, inni show Oromoo deeggaru, inni miidiyaa Oromoo deeggaru caalaatti dhugame inni kaan lafatti hafuu danda'utu irra jiraata. Dhufuu qabu jechuudha. Maarkeeting bajetii isaanii gara waan Oromoottis fiduu qabu. Biyya kanatti immoo isuma isin argitan. Afaan biraatiin sitti dubbatu, afaan Oromootiin namni beeksisu hin jiru. Ittuma fufa showun Oromoo, miidiyaan Oromoo, fiilmiin Oromoo, diraamaan Oromoo qileetti gadi deemaa inni kaan immoo ol ka'aa deema. Maallaqatu immoo hojii kana nama hojjechiisa. Sponsorship yeroo jennu nus dhaabbileen wajjin hojjetanii beeksifna. Dhaabbileen kun immoo irraa waan barbaachisu argachuutu irra jiraata. Kanaaf adaraa jennee isinitti himna carraa kanaan ispoonsoroota keenya Itiyoo Telekoom qofatti fayyadama ispoonsora aadaa show Oromoo deeggaraa jiru waan ta'eef baankii Awaashitti fayyadama tajaajiloota isaanii hundumaa dhaqaatii fayyadama warra aartii keenya deeggaru cinaa dhaabbadha isinis ililli Grand Real Estate irraa manneen babbareedoo bitadhaa jenna. Kanaaf fiilmiin keessan guyyaa har'aa kun Finfinneetti eebbifamaa jira. Naannolee biraatoo eessa fatti agarsiisuudhaaf karoora qabdu. Karoora keessan kana nutti miti magaalaawwan deddeemtan kanarratti immoo yeroo deemtan uummata kee affeerradhu. Waraqaan eenyummaa dijitaalaa dinagdee dijitaalaa hirmaachisaaf Itiyoo Telekoom. Egaa asuma magaalaa Finfinnee warra jirtanii naannoo ishee warra jirtanis irra deebiidhaan asuma magaalaa Finfinneetti ni agarsiifama fiilmiin kun warreen kutaa biyyaa jirtanis immoo yeroo muraasa gidduutti hin dhufna jennee ma yaadaa jirra. Kanaafiyyuu abdii maannu egaa isin jenna. Egaan milkeessa gamtaa fi akkasumas Paappi Phaawulos keessumaa gammadaa shoo guyyaa har'aa taatanii fiilmii keessan ededa beeksisuudhaaf asitti argamtanii jirtu. Yeroo milkii isiniif hawwina, yeroo namni kumaatamaan bahee isinii daawwatu hawwina aartii Oromoodhaaf immoo yeroo ifaa guddaa tokko hawwii guddaa qabnaa isinis hojiiwwan biraa daddabaltanii akka isin hojjettaniif
carraa gaarii isiniif hawwina yeroo keessan eebba kana wajjin ituu fiigdanii nutti gortanii nu waliin haasoftaniif immoo galatooma wal fadhaa isinii jedha. Cheers. Fadhootillee galatooma guddaa. Egaan kabajamtoota daawwattoota keenya fiilmiin Ededa jedhamu guyyaa har'aa galma tiyaatira biyyoolessaatti agarsiifameera. Egaan warri kaan ammoo irra deebiidhaan magaalaa Finfinneetti fidanii isinitti agarsiisuudhaaf deemu akkasumas kutaa biyyaa hundumatti immoo fidanii waan agarsiisaniif fiilmii Ededa jedhu horror film yookiin adventure film jedhamu yeroo jalqabaatiif afaan Oromootiin hojjetame kana Ededa jedhamu immoo hundumti keessan akka daawwattan yaada akka kennitan aartiin Oromoo yeroo kamiyyuu magaalaa keessan yeroo dhufu akka jabeessitanii fi cinaa akka hiriirtan aadaa keenya afaan keenya duudhaa keenya karaa aartii keenya beeksisuu akka dandeenyuuf hundumti keessan akka hirmaattan dhaamsa Gammadaa Shoo irraa isiniif dabarsina. Gammadaa Shoo kan torban kana fakkaatu ture torban keessummaa biraa fi akkasumas qophii biraatiin walitti deebi'uudhaaf waadaa isiniif seenna. Gammadaa Shoo kan guyyaa har'aa asuma irratti raawwatee jira. Dhumarratti akkuma sila kaafni ispoonsaroota keenya nu gargaaranii sagantaa kana akka hojjennuuf immoo deeggarsa olaanaa nuuf taasisan Ililli Grand Real Estate, Itiyoo Telekoomii fi Baankii Awaash galatoomaa ulfaadhaa jenna. Guyyaa har'aa sagantaa kana immoo waraabuudhaan kan waliin turan daayireektara sagantaa keenya Antikoo Isaayyaas akkasumas kaameraa maanota keenya Abdii Jireenyaa Biqilaa Mitiquu fi Waaqjiraa Damaraa hunduma isaanii galatoomaa ulfaadhaan jedhaanii torban nama torbaniin waa taasisu nagaatti.